waaqayyoo waaqa jiraataa bakka jirtaniif haala jirtan keessatti saba waaqayyoo isiniif haa ta'u. Guyyaa har'aa sagalee waaqayyoo qabadhee fuula keessanitti dhiyaadhee jira. Sagalee waaqayyoon dubbachuu dura waaqayyo akka nutti dubbatuuf mataa keenya gadi qabannee hundi keenya lafa jirrutti waaqayyoon haa kadhannu. Yaa waaqayyo gooftaa waaqa hundumaa dandeessuu barri mootummaa kee daangaa kan hin qabne ati waaqa jiraataadha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Gaarummaa nuu gooteef oolmaa nuu oolte hundumaaf si eebbisna si kabajna olol si qabna maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Kun amma immoo fuula kee duratti sagalee kee dhaga'uudhaaf dhaabannee qophoofnee jirra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee dhorka tokko malee waaqarraa nutti haa dubbatamu. Egaa yaa waaqayyo gooftaa kunoo dubbii keen ala waan tokkoyyuu ta'uu hin danda'u. Waaqxii fi lafti yookaan samiif lafti hin darba. Sagaleen kee garuu darbee bara baraan jiraata. Sagaleen kee humna qaba of keessaa hin hojjeta. Maqaa Yesuusiin sagalee isa humna qabu isa hojjetu addunyaa hundumaaf furmaata isa ta'e maqaa Yesuusiin amma sa'aatii kana nutti dubbadhu. Sagalee kee waan nutti dubbattuuf galanni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee eebbifamu maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. Egaa sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin dhageenya. Sagaleen Waaqayyoo har'aa isiniif hiru mata duree egaa kottaa ni dammaqnaa jedhudha. Egaa kottaa ni dammaqnaa jedha. Sagalee Waaqayyoo keessaa ergaa Phaawulos Tasalonqeetti barreesse isa jalqabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasee nan dubbisa akkanadha. Yaa obboloota koo waa'ee barichaa fi waa'ee yerichaa garuu isiniif caafuun barbaachisaa miti. Guyyaan gooftaa akka hattuu halkan dhufutti akka dhufu isiniyyuu ba'eessa gootanii hin beektu. Namoonni nagaadha gabiidhas utuma jedhanii badiisii itti hin yaadamin akka ciniinsuun dubartii ulfaatti dhufuutti isaanirra hin ga'a kana jalaa ba'uun isin jiru. Obboloota nana isin garuu dukkana keessaa waan hin jirreef guyyaan sun akka hattuutti isinirra ba'uu hin danda'u. Isin hundumti keessan ilmaan ifaati. Ilmaan guyyaatis nuyi warra ifaati. Nuyi warra halkanii yookis warra dukkanaa miti. Egaa kottaa hin dammaqnaa of qabnas malee akka warra kaanii rafuu hin dhiifnaa jedha kutaan kun. Egaa sagaleen kun kan inni dubbatu kottaa hin dammaqnaa. Guyyaa dhufaatii gooftaa isiniif caafuun barbaachisaa mitiidha ergamaan kun. Isiniif caafuun barbaachisaa miti sababiin isaa waa'ee dhufaatii Kiristoos Yesuus isin sirriitti beektu. Isinii galeera. Sirriitti hubattaniittu. Kanaafuu waa'een isaa isiniif barreessuun baay'ee hin barbaachisu. Haa ta'u malee garuu guyyaan gooftaa inni guddaan sun guyyaan gooftaa inni jabaan sun inni akka hattuutti dhufu sun namoota baay'eedhaaf akka hattuutti dhufa. Sababiin isaa utuu isaan gabiitu jira nagaatu jira jedhanii utuu hin dammaqin utuu isaan rafanii akka tasaa badiisi isaan irra ba'a. Badiisi isaan irra ba'a jechuun akka dubartii ulfaa ciniinsifattuutti badiisi humna olii isaan irra ga'a. Isin garuu dukkana keessa waan hin jirreef ifa keessa waan jirtaniif ifti ijoolleen ifaa immoo ifa waan ta'aniif ifa waan kennaniif isiniif waan galeef guyyichi sun yookaan badiisi sun akka tasaa isinitti hin dhufu. Egaa kanaafuu yeroo hundumaa Phaawulos kan inni dubbatu egaa kottaa hin dammaqnaa. Egaa kottaa maaliif goonaa? Hin dammaqnaa. Of qabuus hin barraa. Sababiin isaa of qabuun barbaachisaa waan ta'eef dammaquun barbaachisaa waan ta'eef galanni Waaqayyoo waaqa jiraataadhaaf haa ta'u. Dhufaatiin Kiristoos yoom akka ta'e eenyuyyuu hin beeku garuu nuuf warra ifa keessa jiruuf ifeera. Akka inni dhufu beekna. Yoom akka inni dhufu yoo wallaalleyyuu akka inni dhufu beekna. Yoom akka dhufu waan hin beekneef garuu dammaquu danda'utu nurra jiraata. Yoom akka dhufu waan hin beekneef saatii akkamii akka dhufu waan hin beekneef nuti garuu dammaquu nurra jiraata. Dammaquu danda'u nurra jiraata. Maqaan Waaqayyoo waaqaaf lafarratti kan eebbifame haa ta'u. Egaa dammaquu jechuun maal jechuudha? Yeroo baay'ee waa'ee dammaquu hin haasofna. Dammaquu jechuun maal jechuudha? Dammaquu jechuun wanna tokko keessaa dafanii ka'anii of beekanii ka'uu jechuudha. Namni rafu tokko yeroo dammaqu yeroo rafu eessa akka jiru hin beeku. Yeroo hin dammaqiin maal keessa akka jiru hin beeku. Maal keessa akka dhaabatu hin beeku. Garuu yeroo dammaqee ka'u eessa akka jiru beeka. Maal keessa akka jiru beeka. Egaa dammaqaa jechi jedhu kun maal keessa akka jirtan beekuutu isinirra jiraata.
akkamitti akka jirtan beekuutu isin irra jiraata. Maal keessa akka dhaabattanii jirtan beekuu danda'utu nurra jiraata. Dhaloonni bara kanaa dammaquu danda'utu nurra jiraata. Dhaloonni dammaqee hin jiru rafeetu jira. Kanaaf iddoo rafne keessaa kaanu sagaleen Waaqayyoo isin warri raftan dammaqaa warra du'an keessaas ka'aa waan jedhuuf dammaqaa. Yerichi yeroo nuyi dammaqnudha. Yeroo nuyi yeroo dammaquu nurra jiraatudha. Yeroo dammaquutidha. Yeroo kiristaanonni dammaquu qabanidha. Yeroo waldaan kiristaana dammaquu qabdudha. Yeroo tajaajiltoonni dammaquu qabanidha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa kottaa in dammaqna. Of hin qabna malee akka warra kaanii hin rafnu. Akka warra kaanii maal hin taanu hin rafnu. Hirriba keessaa kaanu. Hirriba inni ani jedhu kun amma hirriba isaa namni galgala boqotee rafee achi immoo ka'u miti. Hirriba hafuuraa keessaa haa dammaqnu. Namoonni baay'een dhaloonni baay'een jaarraa 21ffaa keessa hirriba hafuuraa keessa jiru. Hin dammaqne. Dhaloonni baay'een hin dammaqne. Dammaqne nutti fakkaata malee hin dammaqne. Waan hin rafne nutti fakkaata malee rafnee jirra. Waldaan kiristaanaa raftee jirti. Dhaloonni rafee jira. Kanaafuu haa dammaqnu. Akka nuyi dammaqnu barbaada sagaleen Waaqayyoo. Akka nuyi dammaqnu barbaada. Ulfinni Waaqayyoo Waaqa jiraataadhaaf haa ta'u. Yoo dammaqne waan gurguddaa arguudhaaf jirra. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Egaa waa'ee dammaquu gaafa kaasnu maaliif dammaqna? Inni jalqabaa yookaan inni tokkoffaan maaliif dammaqna? Dhufaatii ilma Waaqayyoo Iyesuus Kiristoos qophoofnee eeggachuudhaaf. Dhufaatii ilma Waaqayyoo Iyesuus Kiristoos qophoofnee eeggachuudhaaf dammaqna. Gooftaan Iyesuus Kiristoos akkana jedheera. Ani gara abbaa nan dhaqa nan deema. Dhaqeen achi immoo iddoo isinii qopheessa. Iddoon isinii qopheesse sana immoo akka dhuftanii jiraattaniif deebi'ee dhufeen isin fudhadha. Nan dhufa deebi'ee jedheera. Hin dhufa Yesuus. Firoota koo bara kana keessa waa'ee dhufaatii Yesuus Kiristoos dammaqnee yaadachaa jirra. Dammaqnee eegaa jirra. Hin dhufa Yesuus Kiristoos. Gaafa dhufu garuu nama tokko argataa laata. Inni iyyuu dubbateera. Gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa dhufu nama tokko argadhaa laata. Nama dammaqee na eeggatu. Nama dammaqee hojiin itti kenne hojjetu tokko nan argadhaa laata. Haa dammaqnu Yesuus Kiristoos dhufee akka nu argatuuf. Maqaan Waaqayyoo Waaqaaf lafarratti kan eebbifame haa ta'u. Wangeela Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 39 irraa akkana jedha. Nan dubbisa. Kanas immoo yaadadhaa abbaan manaa yeroo hattuun itti dhuftu utuu beekee qottee akka galtuuf inni isu ture. Akkasuma ilmi namaa yeroo isin isa hin eegnetti waan dhufuuf isinis immoo qophooftanii taa'uun isinirra jira jedhee. Abbaan manaa hattuun yeroo isheen seentu utuu beekee yeroo isheen seentu yeroo isheen dhuftu utuu beekee akka isheen qottee seentuuf hin eeyyamuuf hin dhiisu ture. Egaa ilmi namaa yeroo kam akka inni dhufu waan hin beekneef isiniif qophooftanii taa'uutu isinirra jiraata. Qophaa'utu isinirraa eegama. Qophaa'uudhaaf dammaquutu dursa. Dammaqanii qophaa'u qophaa'anii eeggatu eeggatanii argatu. Maqaan Waaqayyoo Waaqaaf lafarratti kan eebbifame haa ta'u. Kanaafuu dhufaatii Yesuus Kiristoos eeggachuudhaaf qophaa'uu qaba. Waldaan kiristaanaa qophaa'uu qabdi. Misirrittiin qophaa'uu qabdi. Dhirsi misirroo waan dhufuuf. Misirroon dhufee dhirsi misirroon qophoofne taanaan baay'ee rakkisaadha. Kanaafuu waldaan kiristaanaa misirrootti fakkeeffamti. Dhirsi misirroo Iyesuus Kiristoosidha. Kanaaf misirroon amma addunyaa kana keessa jirtu hundumtuu Kiristoosiin dhirsa misirroo ishee qophooftee eeggachuu danda'utu ishee irra jiraata. Inni lammaffaan maaliif qophaa'ama? Maaliif qophaa'ama inni lammaffaan? Hojii isa karaa Kiristoos nutti kenname sana seeraan galmaan ga'uudhaaf. Namni qophoofne hojjechuu hin danda'u. Namni qophoofne hojiidhaaf hin ta'u. Waaqayyo immoo nama hojjetu barbaada. Waaqni keenya Waaqa hojii jaallatu waan ta'eef. Qophoofne hojii keenyaaf akaan. Haa qophoofne hojii Waaqayyo nutti kenne hojjechuudhaaf. Maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa Maarqos boqonnaa 13 lakkoofsa 34 irratti akkana jedha. 34 hanga 37tti. Kun akka nama mana isaa dhiisee biyya fagoo dhaquudhaaf ka'eeti. Inni hojjetoota isaatiif aboo kennee tokkoon tokkoo isaaniitiif hojii isaanii kenne. Karra eegduudhaan immoo hin dagatiin dammaqe jedhee abboome. Egaa dammaqaa abbaan manaa yoom akka dhufu galgala dhufaa fi halkan walakkaa dhufaa iyyan daaqqoo dhufaa fi ganama dhufaa hin beektan. Yeroo isin quba hin qabanitti yoo dhufe
utuu isin rafaa jirtanii akka isin hin argannetti kanaan isin jedhus nama hundumaa nan jedha dammaqaa. Namichi tokko biyya fagoo deeme manatti kennatee qeetti kennatee fakkeenyaan dubbata Gooftaa Yesuus iddoo kanatti. Namoota naannoo sana jiran mana qe'ee sana keessa jiran hundumaatti hojii kenne. Maal godhee hojiitti kenne. Erga hojiitti kennee booddee isa karra eeguun immoo akkana jedheen. Hin dagatin dammaqi eegittiin jedhe. Hojiin nutti kennameera. Waldaa kiristaanatti hojiin kennameera. Tajaajiltootatti hojiin kennameera. Dammaqnee hojii keenya hojjetaa jirra. Dammaqnee eegumsa Waaqayyo nutti kenne sana eegaa jirra. Eegittiin jedhe Waaqayyo. Phexrosin akkana jedhe. Gooftaan Yesuus Kiristoos na jaallattaa Phexros jennaan eeyyee sin jaalladhaa jedhe. Ilmoolee koo eegee jedheen. Ammas irra deebi'ee na jaallattaa Phexros jennaan eeyyeennaan hoolota koo tiksi jedhe. Waaqayyo akka nuyi eegnuuf waan nutti kenne qaba. Akka nuyi hojjennuuf waan nutti kenne qaba. Hojii keenya sanaaf dammaqnu. Dammaqaa nuun jechaa jira Waaqayyo. Akka nuyi dammaqnu barbaada. Dammaqnee akka nuyi hojii isaa hojjennu barbaada. Dammaqnee akka nuyi dhaloota abidda keessaa bunnee baasnu barbaada. Waaqayyo akka nuyi dammaqnu hunduma keenya haa gargaaru. Kanaaf dammaquutu nurra jiraata firoota ko. Eenyutu dammaquu qaba? Amma waa'ee dammaqaa gaafa jennu eenyutu dammaquu qaba jettanii gaaffisniiti ta'uu danda'a. Eenyutu dammaquu qaba? Inni jalqabaa tajaajiltoota waldaa kiristaanaa addunyaa kana keessa jirtu hundumaatu dammaquu qaba. Dammaquu qaba tajaajilaan. Tajaajilaan hin dammaqu taanaan gatiin qabu. Dammaquutu isarraa eegama. Waaqayyo akka nuyi dammaqnu barbaada. Tajaajiltoonni akka nuyi dammaqnu barbaada. Hojii isaatiif akka nuyi dammaqnu barbaada. Saba tajaajilu dammaqinaan akka kaanee tajaajilu barbaada. Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Dammaquutu nurraa eegama. Inni gara biraan eenyutu dammaqa wettan? Saba Waaqayyootu dammaquu qaba. Sabni Waaqayyoo dammaquutu irraa eegama. Sabni Waaqayyoo hin dammaqne taanaan rakkisaadha. Utuu nu hin dammaqin rakkinni nutti dhufuu danda'a. Utuu nu hin dammaqin dammaqaa kadhadhaa jedha sagaleen Waaqayyoo. Dammaqaa kadhadhaa. Sabni Waaqayyoo kadhannaadhaaf dammaquutu irra jiraata. Tajaajiltoonni kadhannaadhaaf dammaquutu irra jiraata. Dhaloonni kadhannaadhaan dammaquutu irra jiraata. Ha dammaqnu. Hojii amma hojjechaa jirru kan irratti ha dammaqnu. Biyya lafaa mo'uudhaaf dammaquu danda'utu nurra jiraata. Dhaloota keessaa warra dammaqan, biyya keessaa warra dammaqan hin barbaada Waaqayyo. Kanaaf dammaquutu nurra jiraata saba Waaqayyoo. Ha dammaqnu. Mootonni dammaquutu irra jiraata. Beektonni dammaquutu irra jiraata. Hayyoonni dammaquutu irra jiraata. Waaqayyo hojii isaan irra isaan dhaabe sanaaf dammaqanii akka isaan hojjetan waan barbaaduuf. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Dammaquun nurraa eegama. Dammaquutu nurraa eegama. Hin dammaqnu taanaan gatiin qabu firoota ko. Kiristoos Yesuusin gaafa inni dhufu sana maal deebisna? Har'a dammaqna hin eeggamtaan. Macaafa qulqulluu keessaa Wangeela Maatewos boqonnaa 25 aqdee gaafa dubbisnu durboota kurnantu ture isaanis shangowwaadha shan immoo abshaala turani. Warri abshaalli warri dammaqan waan hundumaa guutuu godhanii qabatanii eeggatanii. Warri gowwoonni garuu ibsaa duwwaa baadhatan malee cuunfaa ejersaa hin qaban turani. Gaafa misirroon dhufu halkan walakkaa ka'anii gaafa simachuuf jedhan ibsaan qaban turani. Dammaqi ibsaa kee ibsadhu saba Waaqayyoo. Dammaqnee ibsaa keenya ibsannu. Ibsaan keenya utuu dhaamee jiru Yesuus nutti hin dhufin. Ibsaan keenya dhaamee utuu jiru Gooftaan hin dhufin. Adaraa keessan hin dhufa Yesuus. Waan ture isinitti hin fakkaatin. Kanaafuu dammaqaa ibsaa keessan ibsadhaa. Kanaafuu dammaqaa waan isin irraa eegamu hojjedhaa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Akka nuyi dammaqnu barbaada Waaqayyo. Akka nuyi dammaqnu barbaada. Sababiin isaa warra dammaqanii isa eeggatan gaafa argatu fudhata inni. Ofitti qabanni. Mootummaa isaatiif malu warra akkasii. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo keessaa Luqaas 21 lakkoofsa 36 abbaan manaa hattuun halkan akka dhufutu beekee in dammaqa ture. Egaa isin ijoollee ifaati malee ijoollee dukkanaa miti. Dammaqaa. Dammaquutu nurra eegama. Dammaquutu nurra jiraata. Wanta ta'uuf jedhu kana hundumaa jalaa ba'uudhaaf dammaquu nurra jiraata. Firoota koo namni dammaqee rakkina jalaa baqata. Rakkina jalaa ba'a. Namni dammaqee rakkinni bara keessa deemu isaa hin argatu. Namni dammaqee iddoo jirutti waa isatti hin dhufu.
isaa dhufa malee Yesuus akka inni isinitti hin dhufne yoo barbaadan dammaqa akka inni isinii dhufu yoo barbaadan dammaqa akka isin dammaqxan barbaada Waaqayyo firoota koo akka nuyi dammaqnu barbaada Waaqayyo dammaquutu nurraa eegama rafee jira dhaloonni rafee jira addunyaan keenya rafee jira tajaajiltoonni rafnee jirra haa dammaqnu dammaqaa nuun jechaa jira Waaqayyo saba koo dammaqaa nuun jechaa jira Waaqayyo tajaajiltootaa dammaqaa nuun jechaa jira Waaqayyo akka nuyi dammaqnu barbaada hirriba keessa akka nuyi kaanu hirriba hafuuraa keessa akka nuyi kaanu barbaada Waaqayyo hirrafina hirriba keessa dammaqaa Waaqayyo guddaadha kanaaf firoota koo akka nuyi dammaqnu barbaada waan ta'eef dammaquutu isinirraa eegama Luqaas 21:36 kaasee akkanadha yeroo hundumaa dammaqaa wanta ta'uuf jedhu kana hundumaa jalaa ba'uudhaaf ilma namaa duras dhaabachuudhaaf humna akka argattaniif kadhadhaa yeroo hundumaa dammaqaa wanta ta'uuf jedhu jalaa ooluudhaaf ilma namaa duras dhaabachuudhaaf humna akka argattaniif kadhadhaa dammaqaa kadhadhaa tajaajiltoonni kadhadhaa sabni Waaqayyoo kadhadhaa yeroon kun yeroo rakkisaadha yerootti amma amantiin namaa ilaalamudha yerootti namni dhaabatee of ilaaluudha dhaabatee Waaqayyoon kadhatudha dhaabatee fuula Waaqayyoo barbaaddatudha dammaqaa kadhadhaa Waaqayyoon dammaqaa kanaafidha yeroo hundumaa dammaqaa wanta ta'uuf jedhu hundumaa jalaa ooluudhaaf ilma namaa duras dhaabachuudhaaf humna akka argattaniif kadhadhaa har'a dammaqne yoo kadhanne malee homaa tokko gochuu hin dandeenyu har'a dammaqne yoo kadhanne malee homaa tokko bor gaafa Yesuus Kiristoos dhufu dura dhaabachuu hin dandeenyu Yesuus Kiristoos gaafa inni dhufu gammachuudhaan fuula isaa dura dhaabattanii isa simachuu yoo barbaaddan har'a dammaqaa kadhadhaa Yesuus Kiristoos gaafa inni dhufu qaanii malee leeyyoo malee fuula isaatti argamu yoo barbaaddan har'a dammaqaa kadhadhaa qajeelummaadhaan dammaqaa jiraadhaa qulqullummaadhaan qajeelummaadhaan dammaqaati jiraadhaa Waaqayyo kanatti akka nu jiraannu barbaanna jaalalatti dammaqaa har'a namni qiimiin jibbi wanti hundumtuu gaariitti fakkaatee nam hundumtuu laphee isaa keessatti waan biraa baatee jira dammaqaa of keessaa baasaa dammaqaa jaalalatti qabamaa jiraadhaa Gooftaan Yesuus Kiristoos akkana jedhe abbaan na jaallate ani isinin jaalladhe akkuma ani isin jaalladhe isin walii keessanii jaalladhaa jaalala koottis qabamaa jiraadhaa dammaqaa jaalala Kiristoositti qabamaa jiraadhaa dammaqaa qajeelummaa Yesuus Kiristoos isin abboomu nu abboomutti dammaqnee haa jiraan maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u egaa firoota ko Waaqayyo akka nuyi dammaqnu barbaada hojii isaatiif akka nuyi dammaqnu barbaada jireenya keenyaaf akka nuyi dammaqnu barbaada ba'uuf galuu keenyatti akka nuyi dammaqnu barbaada isa akka eeggannu barbaada isa akka simannu barbaada lafa inni jiraatu sana akka nuyi jiraannuuf nu eeyyamameera garuu dammaqnee hin eeggannu taanaan rakkisaadha kanaafidha jalqaba akkuma tuqee durboota kurnan sana keessaa warri shanii utuu hin dammaqiin dammaqanii cuunfaa ejersaa isaanii utuu hin naqatiin warra eeggatan ba'anii gaafa isaan naqanii bitatanii deebi'an dhirsi misirroo manatti ol galeera warri shanii warri ibsaa isaanii seeraan qabatanii dammaqanii eeggatan wajjiniin manatti ol seenaniiru sana booda manni hin cufame man nuu bani kunoo dhumneerraa jedhanii gaafa isaan dubbatan ani isin hin beeku eessa isin jedheen isin hin beeku akka nuun hin jenneef Gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa dhufu gaafa ilmaan namaa rakkina ulfaataa jalaa ol butuudhaaf dhufu isin hin beeku akka nuun hin jenneef dammaqnee har'a jabaannee haa dhaabannu dammaqnee haa kadhannu dammaqnee fuula isaa barbaadan dammaqnee qajeelummaatti jiraannu dammaqnee qulqullummaatti jiraannu dammaqnee sagalee Waaqayyoo haa barannu dammaqnee sagalee Waaqayyoo haa dubbifannu dammaqnee seera Waaqayyoo haa eegnu Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru walumaa gala yeroo hundumaa dammaqaa wanta ta'uuf jedhu jalaa ooluudhaaf ilma namaa duras dhaabachuudhaaf humna akka argattaniif kadhadhaa Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru walumaa gala Waaqayyo maal nurraa barbaada yoo jettan akka nuyi dammaqne isa eeggannu nurraa barbaada akka nuyi waldaan kiristaanaa akka dammaqxu barbaada yeroo kana keessa Waaqayyo ergaanni gara koo fide isinitti hima ergaanni gara koo fide waldaan kiristaanaa akka isheen dammaqxu tajaajiltoonni akka nuyi dammaqnu mootonni akka dammaqan hayyoonni akka dammaqan beektonni akka dammaqan tinaahiminaan jedheera Waaqayyo dammaqa Waaqayyo akka isin dammaqxan barbaada
dammaqxanii akkasin isa eeggattan barbaada dammaqxanii fuula isaa akkasin dhaabattan barbaada nan dhufa dammaqaa na eeggadhaa isiniin jechaa jira dammaqaa na eeggadhaa nuun jechaa jira maqaan Waaqayyoo kana eebbifame haa ta'u kanaaf Waaqayyoo akka nu dammaqsuuf Waaqayyoon kadhachuutu nurra jiraata amma namoonni hundumtuu gara mana isaatti galee jira rakkoon addaa waldaa kiristaanaa mudatee biyya mudatee namni hundumtuu mana isaatti galee jira kanaafuu mana keessatti dammaqaa kadhadhaa Waaqayyoon waldaan hin jiru tajaajilaan nu tajaajilaan jiru jettanii callistanii hin taa'inaa kadhadhaa Waaqayyoon Daani'eel እኮ booji'ameera jedheenis hin kalata yeroo hundumaa guyyaatti si'a sadii kadhata ture biyya boojuu keessa taa'e kadhadhaa isinis Waaqayyo iyya qajeelotaa hin dhagaa Waaqayyo iyya qulqullootaa hin dhagaa kanaafuu kadhadhaa dammaqaa kadhadhaa mana jirtanitti dammaqaa kadhadhaa maatii jirtan keessatti dammaqaa kadhadhaa sagalee Waaqayyo dubbifadhaa akka nuyi dammaqnu barbaada Waaqayyo akka nuyi rafnu barbaadu Waaqayyo riba keessaa ka'a Waaqayyo hunduma keenya gargaaru sagalee dhageenya gooftaan nuuf eebbisu Waaqayyoon waa'ee sagalee kanaatiif hin kadhanna maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo abbaa waa'ee sagalee keef waa'ee dubbii keef si galateeffannaa galanniif ulfinni Waaqaaf lafa irratti siif haa ta'u gooftaa Yesuus Kiristoos sin kadhadhaa kunoo dammaqaa nuun jetteetta dammaqnee fuula kee turuu akka dandeenyu sabni kee akka dammaqu waldaan kiristaanaa akka dammaqu tajaajiltoonni akka dammaqu maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura isaan dammaqsu ati isaaniif ergi amma TV ifa fayyinaa kana hordofaa kan jiran maqaa gooftaa Yesuusiin sagalee dubbatamaa jiru kana kan dhaggeeffatan hafuurri dammaqsu isaaniif haa dhufu maqaa Yesuusiin hafuurri dammaqsu isaaniif haa dhufu maqaa Yesuusiin hafuurri dammaqsu isaaniif haa dhufu humni isaan dammaqsu isaaniif haa dhufu saba keetiif humni dammaqsu haa dhufu biyya keenyaaf humni dammaqsu haa dhufu rakkoo kana keessaa ba'uudhaaf muddama kana keessaa ba'uudhaaf dhiphina kana keessaa ba'uudhaaf rakkina amman biyyattii mudate keessaa ba'uudhaaf waldaan kiristaanaa dammaqxee akka kadhattu tajaajiltoonni dammaqanii akka kadhatanii dhaloonni dammaqanii akka kadhatan maqaa Yesuus Kiristoos humni kee isaaniif haa dhufu harki waaqummaa kee isaaniif haa dhufu ergaan kee isaaniif haa dhufu maqaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadhaa biyyi keenya haa dammaqanii mootonni haa dammaqanii hayyoonni haa dammaqanii waldaan kiristaanaa haa dammaqxu hafuurri dammaqsu nuuf haa dhufu hafuurri dammaqsu nuuf haa dhufu humni nu dammaqsu nuuf haa dhufu sagalee keetiin dammaqaa erga nuun jettee dhufaatii kee dammaqnee eeggachuu akka dandeenyu dhamaanee si kadhachuu akka dandeenyu maqaa Yesuus ati nu gargaari humni waaqummaa kee nu haa gaggeessu hafuurri qulqulluun kee nu wajjiniin haa ta'u sin kadhadha yaa Waaqayyo sabni kee kaabaa kibbaa bahaa lixaa keessaa alaa gurraachiif adiin dammaqee fuula isaa gara keetti akka ni deeffatu maqaa Yesuusiin ati isaan gargaari araaraan biyya keenya yaadadhu dammaqanii akka isaan si eeggatan dammaqanii akka isaan si kadhatan humni waaqummaa kee wajjiniin haa ta'u ulfinni waaqummaa kee wajjiniin haa ta'u waan nu gargaartuuf si haa galatu eebbifame dammaqnee bara keenya hundumaa si eeggachuu akka dandeenyu nu gargaari maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen